Gamaggamni raawwii hojii kurmaana lammaffaa manneen murtii magaalaa Adaamaa gaggeeffame. Gamaggama kanarratti koreen bulchiinsaa mana murtii olaanaa manneen murtii aanaalee fi pirezidaantoonni irratti hirmaataniiru. Gabaasni raawwii hojii aanaalee kutaa magaalaa fi mana murtii olaanaa akkasumas gabaasni koree deeggarsaa fi hordoffii kan dhiyaate yoo ta'u, ciminaa fi hanqinni adda ba'uun irratti mari'atameera. Raawwii galmee cimsuu manneen murtii aadaa deeggaruu fi teeknooloojiin deeggaramuun tajaajila si'ataa ta'e kennuu irratti ciminni jiraachuus ibsameera. Gabaasa dhiyaate irrattis yaadonni garaagaraa ka'aniiru. Qulqulleessanii nama himachuu nama adabsiisuu qofa osoo hin taane dhugama kutaan magaalaa jahaniyyuu dhimmi badii naamusaa xixiqqaan gonkuma dhabameeti. Sababni inni hin gabaafamneef maali? Badiin naamusaa gurguddaan yookaan kuwwanaaf yookaan immoo kan manni murtii aangootti qabu ilaalu haaf badiin naamusaa xixiqqaan yeroodhaa gara yerootti boolditaa dhufaa jiru kun hin jiru. Moo dhugama nutuyyuu dhimma kana xiiqeffannee irratti hojjechuudhaaf hin deemne. Karoora irraa jalqabee dogoggora baay'ee akka qabnu nutti agarsiisee jechuudha. Xiinxalli isaan taasisanii kana kan sirreeffannu ta'a jechuudha. Karoora wal qabatee adda addummaan keessattuu bu'aa giddugala 2.2 jalatti waa'ee teeknooloojii jalatti adda addummaa baay'ee akka qabnu arginee jirra. Achirratti yookaan hubannoon wal fakkaataa akka qabaannu iddoo tokkotti haalli itti mari'annu osoo jiraatee yaada jedhuun qaba. Maalifiin tarreeffamni isaa aktiviitiiwwan 19tu jira kan sadarkaa aanatittuu kan hojjetamu bu'aa san jala qofa jechuudha. Haalli itti gabaafamu garuu hubannoon jirus garaagarummaa guddaa qabna jechuudha. Wanta baay'ee nu dhibee jira achitti. Isarratti oduu haalli itti waliin ilaallu jiraate gaarii natti fakkaata gara fuulduraatitti. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammotusii kenni tajaajila abbaa seerummaa fooyya'aa dhufuun amantaan uummanni manneen murtii irraa qabu dabalaa jira jedhan. Manneen murtii magaalaa keenyattis toorri xiyyeeffannaa kallattii afran hin qabanne qulqullina tajaajila abbaa seerummaa dabaluudhaaf si'oominaa fi bu'aa qabeessummaa dabaluudhaaf akkasumas bilisummaa fi itti gaafatamummaa fi gaarummaa bulchiinsa keessoo manneen murtii gara e-koortiitti jijjiiruudhaan hojiiwwan gaggaariin hojjetamaatiin turanii jiru. Keessattuu hojiin guddaan hojiin ijoo mana murtii kennaa qulqullina tajaajila abbaa seerummaa mirkaneessuudhaa fi isa kana cimsuudhaaf murtiiwwan kenna fakkeenyummaa akka qaban tilmaamamoo akka ta'uu danda'an madaalawaa ta'uu akka danda'an hojiin garaagaraa hojjetamaatiin turee jira. Kurmaana hojii itti aanutti qulqullina haqa kennuu dhimmoota dantaa uummataa fi mootummaa wal qabatan haala wal fakkaataan bakka hundatti hojiirra oolchuu irratti cimee hojjetamuu akka barbaachisu himaniiru. Hojiiwwan hojjetamaatiin turan waan gaarii ta'uun isaa raawwiinis kallattii qulqullinaanis waan gaarii ta'uu isaa akkuma jirutti ta'ee ammas garuu hanqinnaaleen kan mul'atan ta'uu isaa keessattuu baatii jahan kana keessatti kan laalle dhimmoonni diigamanii fooyya'an ammas ajandaa addaa ta'ee kan irratti mari'an sadarkaa lachittuu manneen murtii olaanaa irratti illee manneen murtii aanaa irratti illee keessattuu sadarkaa manneen murtii aanaatti ammallee hanqinni guddaan abbaa itti haa godhamu hubannoon haa kennamu leenjiin garaagaraa haa kennamu ammas garuu rakkoo ta'uu isaa hubatamee mariin bal'aan akka irratti geggeeffamudha. Pirezidaantii itti aanaan mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Milkeessaa Baqqalaa abbaa seeraa gama hundaan gahoome horachuun hanqinoota mul'atan furaa deemuun murteessaadha jedhan. Marii garaagaraa leenjii qorannoo waan hedduu gaggeeffameera magaalaa kanatti ammallee bu'aa irratti ammallee hanqina guddaa jira. Hanqina ga'umsaa bal'aan jiraachuu isaa wanti namatti agarsiisudha. Abboonni seeraa hanqina ga'umsaa qabanis jiru. Akkasumas immoo naamusaa warri walitti makamus jira galmee. Kanaaf xiyyeeffannoo barbaada waan ta'eef naannoon galmee osoo sirriitti ilaalamee kan jedhu qaba. Kan biraa dhimmoota dhaqqabummaa si'oominaa baay'ee rakkoo hin qabnu garuu daangaa keessatti murtii kennuu wal qabatee beellama ishee wal qabatee naannoo kanatti hanqina bal'aa jira. Amma daangaa keessaa galmeen bahe baay'eedha. Ammuma kan qabnu jechuudha. Naannoo parsantii 9 naannoo parsantii 8 keessa duursa kan kennamuuf galmeelee kanneen. Galmeen kun dafee fala argachuu qaba. Xumura sagantichaan boodas gamoo mana murtii olaanaa ijaarame daawwataniiru.